isiin tun anaaf qabeenya kiyya faaya kiyya isuma tanaan jechaa du'a isii tana yoom beelees hiyyoomes fokkodhee bareddee mi Oromoodha biiga Oromiyaadha jeetiin saayikooloojii kiyya bireen wash kiyya dhiqee tolfadhe jechuu kiyya hayyeega keeyyenni dubbii tiyyaa dubbii amantanarraahi dubbii tanarraa akka malee na dhukkubee yeroo irratti dhufee isiniif dubbachuu dhabuu kiyyaaf na dhukkubeeti dararaa keessan hedduu tokkotu natti baay'ate anaaf dhugaadha gartee wanni keessan kun anaaf taphaa miti bara hedduu tokko natti baay'ate namni nyaata faa lagatee faa du'uu yaada miti an otuu lubbuu tana akkana harkuurra sa'aatii tanatti akkanatti yaadaaniif keessaa kutee dhabamee naa wayyaa sadarkaa kanarra hin jira haraami jaaniiti malee bada Oromoon mana maammarsitee teessitona maleesi jibbuu keessa jechuu kiyya jireenyaan gammachuu ilmaan Oromoo guyya tokko olii gad fiigee irraa dhabe jechuu kooti jireenya biyya lafaa tuffadheetiin jira jechuu kiyya kanaafiin arra ganama maaliin jee baga jiraatte yaa du'a baga jiraatte yaa du'a inje baga jiraatte yaa du'ati baga nuuf jiraatte yaa du'a yaa walqixxeessituu hiyyeessaaf sooressaa baga nuuf jiraatte ati yaa du'a walqixxeessituu cunqursaa fi cunqurfamaa jeetiin du'a galateeffadhe jechuu kiyya isii tanatu wal nama qixxeessi eenyumaa kulli nafsin zaa'iqatul mawt kan nu mormus kan mormaanii jirrus nu lamaanuu dhabamoodha warri jajjabaan nu duraatis dhabamanii jiru mootonni gurguddaan nu duraatis dhabamanii jiru rabbiin daara habama akka kanaati duuba gaa wanna kanaafis wanni nin tureef gara tokkoon gara communitytiin fiigaa ture hammuma jiru san akkaataatti wal aananii fi gargaarsa tokko gooneetuma kanuma jiru sanuu wal aanuudhaaf kanumaan godhaa ture waan kanarraa waan sani je'e kanin isiniif dubbadhu tokko illee hin qabu haa ta'u immoo duuti hamilee isin hin cabsin qadara laal mootummaan naaf dubbachuu didee Oromoon kabajaan qabu yaadaju waa'ee dhumaatii kanaa dubbachuu didee Oromoon kabajaan qabu Oromoon waan kabajaa dhabeef no Oromoon gaazexaa isaan Itoophiyaa dubbachuu baatee kabajaa hin dhabu dubbachuufis kabajaan argatu Oromoo garabbiin uumu duraanuu kabajamaadha warroota miidiyaa kana gubbaa saayikooloojii akkana haasoytanii uummata sammuu dhoytan Oromoon duraanuu kabajamaadha yookanis ilma namaa rabbiin hoggaa uumu jalqabumaa kabajamaa godhee rabbiin uume malaayikaa caalaa kabajamaa goonee uumnee jirra rabbitu jedhe yookaan mootummaan Itoophiyaa dubbateef Oromoon kabajaan argatu yookaan dubbachuu dhiiseef Oromoon kabajaan dhabu Oromoon durumaa kabajamaadha saba Oromummaa keetirratti kana murataa ta'iti dubbadhu waa'ee du'aatiif yoo ta'e duudhaaf tuffatamaadhaa miti duuti ajaja rabbiin hunda keenya irratti godhe kalaas kun konkolaataan garagalee du'a kun xayyaaraan gubatee du'a kun markabaan du'a
ibiddaan gubatee kun dhukkubaan du'a bifa garaagaraatiin kun waraanaan dhuma duuti dirqama namaati. Kana itti of amansiisuu danda'u qabda. Jechoota kana wanni niin onnee keessin jaaruun wanni niin si jajjabeessuun akkaati addunyaarraa jiruudhaan osoo jirtuu hin duuneef saayikooloojii kan kee gochi diinni sirratti hojjetu akkas hin cabsineef. Hamilee kee jaaruuf hin dhufu malee si cabsuuf hin dhufu. Jechoota positive ta'anii qofaanin dhufee si jaara malee jechoota si diigan tokkollee naasa'u. Bara baranaa biyya Ingiliz tana keessatti namoota 800,000tu du'e. Istiil hanga ammatti mana kanarraa gadi hin baanu. Koronaadhaan laal. Shanyii isiidhaa miliyoona tokko ga'uuf xiqqootu hafe. Koronaadhaan kan biitituun dhabde. Hanga ammatti nam tokko gad been hojjetu cufaadha. Akka isin yaanneefin kana ja'a. Dhufee gaddee isinitti haasee waan san deebisuu waan hin dandeenyeef sammuu isin dhukkubsuudha. Haasa'u akkasiin haasa'u. Kan jiru akkamitti kan jiraachifnuudha. Kan du'eef immoo jannata akka Rabbii kan nu faayinaa'u nin beeka. Shanyiin kiyya jireenya isaa dhaabeen irraa godhane haqa isaa saamameen irraa godhane haqa isaa tirraa rasaasan irraa godhanan Rabbiin mootummaa Itoophiyaa waan hin ta'iniif yookaan mootummaa addunyaa kanaa waan ta'iniif uummata kiyya jannata naa kennaafi. Shakkii tokko hin qabu. Bilisummaa duniyaa irratti yoo naa dhabaniif naa dhabe jannata naaf kennaaf Rabbiin kiyya. Nin beeka. Akkanaf caalu kanan beeka akka maleekaan isaan simatee jarasan jannata naa galchu. Ibiddi Masiihuu Jaddaalitti na darbu jannata uummata kiyyaati. Masiihuu Jaddaali uummata kiyya akkana godhu. Masiihuu Jaddaali maaliif natti hin amanneedhaaf akkana godha? Itti namannu ammas yoo ta'e Rabbii miti Masiihuu Jaddaali. Rabbii miti. Yoo ajjeesee nu kaasellee Masiihuu Jaddaal Rabbii miti. Cifraan isaatis Rabbii miti. Allahu Akbar. Ummata tokkollee kan Masiihuu Jaddaal inni sodaachisan hin jiru jee. Masiihuu Jaddaal jechuun bulchiinsa biyyaati. Masiihuu Jaddaalota akkan isin godhu. Isin beeleessan mallattoo Rabbii isaanii hime yoo laaltanii ija qalbii qabaatan mallattoo Rabbiin isaanii hime mallattoo Rasuula isaanii hime qabu jirri. Hundi isaanii addunyaan kun. Kana jalaa hanga Rabbiin nabii isaa fidee warra haqaa fidee jeeshii haqaa fidee addunyaa kanarraa isaan barbadeessutti beeysee yaasutti wanni biraa tokko illee jiru. Dhugaa hin jiru isa kana. Addunyaa kana hunda laaqanii jiran isin quban qabdan. Ani garuu niin arga. Isin waa'ee poolitikaatiif siyaasaatiif kana keessa jirtu waan xixiqqashoo keessa jirtan. Kana miti yaaki. Waan dubbachuudhaaf hin taane. Wanni keessa jirtan. Wanni addunyaan kun guutuun keessa jiru. Biyyi kun gaa miliyoona tokko dhabee jira. Miliyoonni tokko koronaadhaan hoggaa dhumu ibiddaan guban. Vaayirasichaan nama dabrayanii. Ameerikaan akkasi. Akkuma argitan akkuma dhageessan kana. Oromoo qofa miti. Isinitti hin dhagaamin jechuu kiyya. Cimsee onneen isin hubachiisu isinitti hin dhagaamin jiruun isinitti hin dukkanaamin. Waan Rabbiin godhe. Nu hundi keenya warri masirraa ol daawwachaa jiru kunis ni dhumna. Kan wajjeesaa jiru kunis ni du'a. Illa Rabbal Alaa. Kana cimsaatuma beekaa. Kanaafuu gaa waan jiruuf wanni sammuun teessan isin warri jiru Rabba shamtanii jiru. Dhufee boo'ee maal je'ee mataa isin garagalchuu dhukkubarraan dhukkuba isinii kaayuu waan hin feeneef isa kaaniif gargaarsa. Maal akka ta'e isinii godhuudha. Kana hunda gaawgaan isin jajjabeessu mar'imaa kiyya kanatti gil godhadheetii barka dhiigni na cinca'ulaa. Gaa godhadheetii muradhuutii hidhadhu citi. Isa kana. Hundi keenya Rabbii sabrii nuuf haa kennu jechuu keenya.
Irra caalaan jireenya ilma namaa sabriidhaaf obsa. Addunyuma kana guutuu murruq ta'utti jira. Duuba dubbiin teenya tunoo maal barbaaddii inja'a. Maali furmaanni kana? Obboleeyyan kiyya. Zamana kana nama siyaasaan cimaa yookaan nama waraanaan cimaa osoo hin taane dhugaa yookaan barbaadan ta'e yookaan nama dubbachuudhaan cimaa osoo hin taane yookaan nama miidiyaa qabuu fi marrii osoo hin taane nama rabbi qofa jeetu ba'a. Nama kadhaa rabbitti jabaate nama ibaadaa rabbitti jabaate qofatu na jaaba'a. Dhugaa yookaan naayimii barbaaddu ta'e addunyaan kun zulmiidhaan badee jira. Kun hundi dallansuu rabbiiti. Dallansuu rabbii kana jalaa kan nama baasu du'aa rabbii qofa. Dubbii siyaasaati miti. Dubbii siyaasaati miti. Obboleeyyan kiyya. Murruu godhutti jira rabbiin. Ijaan argaan jirtanii. Hin argitanii. Waan deemaa jiru argitanii addunyaa tana gubbaatti. Zulmi ilma namaa deemaa jirtuun gartuu. Argaan jirtanii. Meelaala. Tunta siyaasaan nama baaftuu miti. Waan qawween nama baaftuu fi waan siyaasaan nama baaftuutu jira. Kun sadarkaa san bira kutee jira. Sadarkaa gartee walitti galtanii sadarkaa gartee walitti dhuftanii obboleeyyan kiyya dhiifama jettanii rabbi kadhattanii obboleeyyan kiyya walitti dhuftanii yaa rabbi nuu baasi jettanii bara kana dabarru qofaadha barri kun. Walaa dargaggeessa walaa durriyyeedha. Wala hattuudha wala hundi kee yoo kana jenne malee abadan ni loltaami siyaasa gootaami waan feete yoo goote kana tilaal gamaa gamana humna waraanaati waliin dha'uu kun hundi rabbi ta'uu beeki jeenummaa sitti hin fakkaatin waraanni tokko kaan dha'uun wal fixuun ilma namaa dhuguun jira dallansuu rabbiiti wal ficcisiiseeti lafarraa fixa dhukkubaan baduun ibiddi sitti qabatu musiibaan turunti gara rabbiitti dheeyse ilmi namaa namatti hiriira baanee fixanneemi amma Ameerikaas dhayine iyyineemi kaan biraas dhayine iyyineemi amma rabbitti hiriira bahuudha kanuu hafee rabbitti yoo hiriira baane ni baana rabbi iccitiin jiru kun akka malee nuuf galu qaba iccitiin Kadir jiru iccitiin Jawaar jiruu fi iccitiin waboo jiru yoo sii gale iccitiin Abiyyi jiru yoo sii gale iccitiin rabbi jiru kam sii galuu dide inni kana uume inni kun walaba si baasa akkamitti sii galuu dadhabee inni kun kasi nyaachisu bar Kadir si nyaachisu Jawaar si nyaachisu Abiyyi si nyaachisu hafuura si kennu waan akkasii hin godhu Jawaaruma sanii siis Abiyyis Tiraampiis ma addunyuma kana adii fi gurraachas kan nyaachisu rabbal kariimii rabbal kariim dawaa keenya ta'uu akkamitti nuuf galuu dide rabbi ana wallisaa gartee kana dubbiseenin sii kakadha rabbal kariim akkamitti iccitii keenya ta'uu sii galuu dide tilliku eenyaa madaanyaa mahoonuu እንዴት ላይ ገባ ቻለ nu galuu danda'u turre jiraata kun hundi dallansuusaa ta'uu nu galuu danda'u turre jiraata kitaata isaa ta'uu nu galuu irra jiraata nutu wal zallame nutu wal hate nutu wal ajjeese qixaatiin kanaaf nutti dhufa wanni akkana taane osoo hin ta'in nuti maal gooneeti kun nutti dhufeedha dubbiin kana yoo beeyte dammeet rabbi jalaa walaba baane jechuudha bilisoomte jechuudha biyyi kee barakataa jechuu kiyya warra nu duraa warra diddaa godheesse hedduu balleessee jira rabbiin hedduu balleessee jira dhabamsiisee jira mootota gurguddaas dhabamsiisee jira rabbitti dubbiin Oromoo duriis kadhaa rabbiiti qabdi sirna gadaa keessattis osoo kadhaadhaan hin kadhatamin hin banamu hin cufamu dubbuma Oromooti akka kiristaanattis kadhaa qaba Oromoo akka waaqeffattis kadhaa qaba kadhaa ayyaa dubbiin Oromoo tokko ta'u walitti dhufee kadhata Oromoon akka muslimattis kadhaa qaba by the way Ramadana kana yookaan Eid
kutaa Oromoo hundatti firraa qalaati laalta dawaan sii himu dhaggeeffadhu firraa qalaa maallaqa oli baasaa qalaa firraa dhiiga buusa namni dhiiga buuse nan ga'u jedhanii kadhaa rabbiitis kadhaa yookaan akka kadhatan taasisaa maallaqa buusaa sangaan qarshii xiqqoo yaa obboleeyyan kiyya abadan jechaan isiniin ja'u kana ala wanni tokkollee hin jiru kadhaa rabbii feeti dubbiin daawun fi masti godhameti obboleeyyan kiyya siyaasaa keessaniifis qawwee keessaniifis kadhaa rabbii fedha jireenya uummataa keessaniitiifis kadhaa rabbii fedha dubbii siyaasa san bira kuttee jirti oggaa dubbiin akkana taate gaa gara rabbii dheessan Oromootiyyaa jechi kana caale siyaasaan kana caale beekumsi kana caale hin jiru kaleessa araan tana Jawaar nin jajjabeessa sagaleen hin taaf warra hidhamee hundaaf laalana kaleessas akka nurrattis isarrattis dubbiin kun hin dhufneefin isa deeggaraan turin yaanii akka dubbiin kun dhufu waan hin beekuuf isarrattis nurrattis ba'aan kun akka dhufu kisaara gurguddaan akka nurratti dhufu lubbuu nama meeqa akka kisaaru hoggansa nama meeqa qabsoo gaafa meeqa goone qabeenya meeqa akka Oromoon kisaaru waan hin beekuuf nutti dhufe eega nutti dhufe immoo wal dandeessisuudha kanaaf hin deeggaree jechuu kiyya deeggaruu dhabuun kiyya sirriidha kana godhuunis sirriidha laal beekaa jechuun ijji gamnaa dura boochi jaami mee ka jalqaba wanni kun nutti dhufti jee hime san turra beekaadha moo ka gartee eega wanni sun nutti dhufte beekee turra beekaadha ka jalqaba wanni kun ni dhufti jee hime santu irra beekaadha yoo beekumsa taate obboleeyyan kiyya obboleeyyan kiyya obboleeyyan kiyya dhugaadha amma hoo jara hunda nama rabbiitu beekanaan jiru malee nama natu beekanaan jiru fi anatu diina ummata natu beeka jiru caala kan ummata kasaaruun jiru otuu beeytanii kisaaraan kun hundimaa Oromootti dhufe Tigraay kaleessaatu Tigraay kaleessa isin booda kaatee kaleessa isin gabroomsaa turteetu arra addunyaa biratti fudhatama guddaa qaba. Ta Tigraay jecha gartee Eertiraadhaan Itoophiyaadhaan faranjiin lolte akka waan isinii jecha loltee tokko gootaniif haa dubbattu. Faranjiin wanni isinirraa dhageesse yoo jiraatte down jecha juu jecha gadi galoodhaa fi jecha wardi Ingiliz faa keessan jirree fi jecha gawwaa nama fakkeessu kanaa fi jecha Oromoo gawwaa fakkeessaniin kanaa fi jecha masti goo jiruudha. Hiikaan jecha kana lamaanii maal qaba addunyaa biratti? Beekumsa biratti maal ja'a? Down abish. Down must go. Faranji, foreign language and the literal ummata barate, foreign language. Ummata foreign language barate biret. Down yo kan jettu taate deeyte. Ati down yo godhuu dandeesse. Maaliif deemteen godhinii maa dhuftee nutti himtaa siin ja'a. Laal. Down yo godhuu dandeesse. Ati rakkoote himachuuf dhufte moo nu bira down godhuuf dhufte siin ja'a faranjiin. Hedduu ummata smartiidha. Akkanumatti ummata jechaati hedduu sii fudhatu miti. Must go yo godhuu dandeesse. Maaliif nutti dhuftee himattaree deemtee must go gootuu siin ja'a faranjiin. Siyaasaanis kanuma siin ja'a. Beekumsinis kana siin ja'a. Rabbiilleen kana siin ja'a.
بيكا يو داون أتي قد قولوا لندس مالي في رينا بهم برباتشيسي نقطو أتي رينا سن داونين قولوا هتة دادن نو في تدايته مو مست قوم قولوا هتة تدايته مو ركنا كي دبتشو دا في تدايته دوباره ركنا كي سيدا قامو داون أتي قوتو سن كي سامال سيدا قا فرنجي نبيكا فرنجي ناساو كنا جتشون نكون أفان إنجلي فاكيسة تجتشو تارا جتشو تمو وطولا ميتي Dhugaadha Oromoo koo kanaaf hin dhaga'amini Tigroota laalee masti go down hin jenne ni beekan qaceelfama qaban jarmee qabu maal akka itti dubbachuu qaban jecha akkam waataa ta'e ni beeku ni dhaggeeffatu jechaan asirraa sitti immoo dhaggeeffate deemtee hojii irra oolchita kun wallaalaan gartee ka'eeftuu sammuu wallaalaan diidallaawe kan hin halkanii guyyaa asirraatti himu aktivistoota fi Mario mes nuk abna yotan obboleeyyan kiyya yoo oduudhaan addunyaan kan bilisoomu ta'e gaazexeessitoota tu bilisoomsa ture dulle amma oduun ga'ujaa Oromoon osoo oduudhaan addunyaan bilisoome gaazexeessitoota addunyaa kana halkanii guyyaa so deema gaazexeessitoota addunyaa miidiyaa guutura laali Oromoo caala dubbatu taatoo dubbatu furmaatan dubbatu gaazexeessaan oggayyu taatoo dubbatu akkana si godhan istima akkana si godhan jechuun si jeesaa siin deemu jechuudha amma dubbii amanirraa wanneen siyaasaa waa jiru bar akkana ta'u miti bakka kullu nafsi isaa qatal mawut addunyaan kun du'aa jira duutti jira rabbi kadhannee baanaa kanaan fixeetiin jira kana gargaaruu qabna waan gargaarsaa godhutti jira hanga danda'ame walitti qabutti jira waggaa wal qabame manguddoodhaan goone chitti kanneen jechuudha furmaata jechuudha waa'ee mana kana taate jeesii murra kun kana waan gargaarre immoo qarshii takkaas lama isa kana goone jira isa kaaniif immoo kana godhuu danda'u furuu jiraata jennee lafa kaa'uudha furmaata kanaa siyaasa'uudha kana sitti haasawaa mataa si dha'uudha si cinquudha hanguma jiru kana Oromoo dhabamsiidhu sammuu kan du'aaniin dhaba kan sammuu isaa dha'uudhaan sammuu isaa narraa jeequudhaan hin dhaba jechuudha dhaggeeffatina obboleeyyan kiyya kootaate as jala dhaggeeffadhaa saadi demi afurin takka isini sene halkanii guyyaa isinitti haasa'u narra jiraata waan gadi galuu tan dhaggeeffachuudha dhugaa dhageessa hundi isaanii kijibaadha uummanni isinitti haasa'u kun na gaafadhu uummata nutti taphate kaleessaas nu taphatee deemanii diinatti nu kennan arraas nu haasa'an mo'amuu isaanii hin beekan kana hunda Oromoo kanneen isaan amma iyyuu kana ka Oromoo kana godhe arraas nu haasa'u ammallee nu haasa'u Nggak fanti kolle. Wajar tidak emang kamu wajar main kamu nih. Namun bekerja ada pembeli kusah shawaba tinggal apa? Nggak tahu mau biftek. Dua baga. Down ati yo guru dan des semalif duftes. Singa anjing. Down yo guru dan des. Madim tenggone sinja. Ati rakote machu dufte mo down guru duftes sinja. Jirra. Jecha kana mas kan jibbita ko. Ummata ko samusa ni obisu da fitti iyija. Siasa do kunis. Namni jirre waa'ee jireenyaan dubbatu kan jirra jee on jiru kutee jira alkanii guyyaa ummata yaaman wanni isaan ja'an furmaata ummataan jaaramanii jiranii miree ummata keessatti akkana jaati jajjaamsaa dhagaafiin Oromoodha akka fudhataman godhe hin qabne godha bar laal qabsaa of akkaateti waboo fakkeessee si kaayaa bar dindike waboo fakkeessee si kaayaa kaafaa fakkeessee si kaayaa beektaa kana afaan qabsoo sitti haasawa afaan kaafaa naasoo sitti haasawa maraaraan sinjoo sitti waan jawaar sinjoo sitti haasawa laal siyaasa waan waboon juu sinjaa si caccabsa garuu hojiitti hoggaa jijjiiru hin jiru haatan beeknu malee Habeenyu malee. Hunda Kadir sitti fakkaata.
abbaa rabbiin dubbii teessan irratti yoo xiqqaate wallahi qabsaan Oromoo warra qabrii jiru sanii mala tokko illee duniyaa irra hin jiran. Qabsaan Oromoo duniyaa irra hin jiru. Qabrii keessa jiru. Dhugaan Oromoo duniyaa irra hin jiruun qabrii keessa jiru. Takkaa qabsaan Oromoodhaa jiruudhaan lafarra jiraatee hin beeku. Yoo jiraates fayyaadhaan hin jiru maraataadha. Otuu qabsaan Oromoo jiraate down jiru uummanni. Tigree sallaale. Tigree caalaa uummanni Oromoo ta'ee jira. Kan dokumentii isaanii Aljazeeraan garshitooti OML kelloo itti asirraa eegita. Miidiyaa addunyaatti dhiyeesse. Rubii duguugaan shanyii rubii Oromoo irratti taasifame hin taasifne. Eega jijjiiramni kun jaamee dhufe. Rubii Tigreen hin taane. Namni dokumentiidhaan dhiyeesse hin jiru. Faranjila down bijiliidhaan kaasen jiru uummanni Tigree kun achi dhaqee miti. Rakkoo isaa himatanii booya. Dhugaa dhariil kun dhaqee cinnaa dhiichisaa bare. Faranjiin uummanni kun korokoraa ikiraam jettiin uummata boo'icha naachaa boo'u jettiin. Ummata rakkoo isaanii ni manne siin jaa Faranjiin. Nagaafadhu haasa'u Faranjiidha. Eenyumaa yoo ta'e. Dhugaa isinitti himuun sammuu keessa wal aboomsuudha. Obboleeyyan kiyya ammaas as deebi'i. Abi Mario godee jaaf as gubbaa arraba malee qabsoon inni godhaa jiru tokko illee hin jiru arrabsuun qabsoo miti. Abi kana ta'e asiin bee Oromoo sila kana godee kunis looyinummaa yookaan hayyummaami yookaan beekumsaami yookaan Oromoo aseessuuf tarsiimeessuudhaan miti. Kijiba iyyuudha ja'ama wac ja'ama. Hinjiru seera dippiloomaasii addunyaa keessa seera hayyuu addunyaa keessa seera beekumsa addunyaa keessa kun hinjiru seera faallaa gadi galoo saayikooloojii du'aa addunyaa kana keessa jecha jiranii fi jechoota warra luusar ta'e qofa kan isin dubbattan kanaanoo uummata ajjeesuudhaaf uummata qindeeffamtaniidha yookaan wallaalaa tokko isin godha yookaan qindeeffamtaniiti. Wanni biraa tokko illee jiru. Beekumsa isin uummata miti. Isin ummata Oromoo hin baanu. Isin miti. Isin maallaqa hoggaa fidaa. Isin hin jaaletti kennitan qawwee bitaa hoggaa isin hin jambittan. Yeroo miidiyaa isin hin jaan kennitan. Isin maaltu isinitti hafee? Zulmoota malee. Zulmii. Welcome. Artisti keenya abtamu. Welcome. Duuba gaafiin Tigree isa dhagayameedha. Miidiyaa kana gubbaa isa kanaafi bare. Isa kanaafin Useen teenye. Bakka naasa utana ummataaf naasawan. Hundi haala bizinesaa haala maallaqattiin argatu mijjeeffata. Ummata kanarratti sobuma fofooyyee isaa isinii fidan malee wanni takko inni godhamee jiru. Taa'ee Abiyyi abaaraa oola. Obboleessa kiyya Abiyyi hamaa ta'e gaarii ta'e jaaramaadha. Yoo waraanaan ta'e jaaramaadha. Koree siyaasaatti yoo ta'e jaaramaadha. Qabeenyaan yoo ta'e jaaramaadha. Sobarrattis ta'e dhugaarrattis ta'e jaaramaadha qindaawaadha. Ati kateessee feesbuuka gubbaa iyyi kun kawaa hunda dubbatu kun jaaramaadha miti. Namni jaaramaan ta'in nama jaaramee loluu hin danda'u. Abdii kutadhu. Abdii kutadhu. Takkaa qabsoo karaa nagaa irratti jaaramtee hin jirtu. Qabsoon karaa nagaa keetii otuu jaaramaa ta'e jaaramaa miti qabsoon karaa nagaa keetii. Kaafaa ona ta'etu jaaramaadha miti. Otuu jaaramaa ta'e Jawaarfaan hoggaa jedhamu filannoo keessaa abdii kuteen ba'u. Deemee filatama ture. Zero jiraachuu isaa kanaan beekta.
qaldi tapha usaa kanan beekta. Kanan beekta. Joar waan hidhameefsa silaa galmaan gaa ture. Otoo jaaramaa ta'e. Otoo jaaramaa ta'e. Safaata dhiisi ka. Akka uummanni haa jiraatu ka. Gabroometes haa baratu. Mataan jeeqinaa ka. Yoo seeraan deemtan immoo seeraan deemaa ka. Joar hoggaa jedhamu zeeroo dha ta'e. Hin jiru. Filannoo keessas awutti hin danda'u jee. Hin danda'u yaa. Jaaramaa miti ka. Nama lamaaf sadiin ummata addunyaa irratti ijaaramee jiru. Of qabadhu. Maa safaata goota. Kun ummata keenya kanatti hallayyeetti galchuu jira. Dhabamsiisaa jira. Sanyii Oromoodha. Gabroomsaan ofii mataa keenyadha. Waa'ee biyyi rakkoon qabu takka na rakkisee hin beeku. Waa'een bilisignaa na rakkisee hin beeku. Waa'ee wayyaanee waa'ee Haile Sillaasee ka dabrees na rakkisee hin beeku. As kana akka tana. Kana dubbadhaa bifaan hankaayoo kanaan dubbadhaa yoo sammuun keessan bilisoomaa ta'e uummata bilisummaatti amanu ta'e uummata jabaa yoo kan taatan ta'e. Bakka nan haasa'u kan haasa'e. Haasa'u biraa baay'isuun hin barbaachisu. Abdiin dhiifni tuuliin jechuudha. Haasa'e kan haasa'e uummata keetitti haasa'e biyya jechaan olaa birrii abiyyi rakkoon qabu bilisignaa rakkoon qabu. Waan akka rakkoon qabu kun waan halkan tokkotti dhabamuudha. Arba qummuuxxoo okkoluu hin ta'in kaa. Arba qoraatii okkoluu hin ta'in kaa. Oromoo arba qoraatii okkoluu godhanii barre. Arba silaa qoraatiin okkolle. Arba silaa qoreen okkolle. Akka qoree okkoluu godhan. Oromoo arba guddaa. Dhaabbata wal gargaarsaa tokko hin qabu. Dhaaba dhiisii. Dhaabni siyaasaa waan guddaa mee? Dhaabbata wal gargaarsaa tokko guddaa. Dhaabbata wal gargaarsaa kana bar kana uumu. Guutuu addunyaarra Oromoo jiru qarshii takka takka qofa nuu kennaa jennee akkaawuntii qofa yoo kan bannu taate namoo addunyaarra hoggaa gartee qarshii takka namuunuma darbaa michi keessatti akkaawuntii san keessatti hoggaa namni tokko rakkate takkaawwanni kaa'aman kun nutti dhufte yoo bakka takka nutti dhufte waan san baafnee kenninaaf uummataaf danda'aadha kanallee godhuu hin dandeenye hayyuun amma isin nu hoogganaa maal naan jettu maal se hooggan abbaleessa kiyya jalqabaayyuu kee sirreessi jechaanan sinjuu kanaan sirreessi jechiinan sinjuu ka isaanii kanaan garagara obboleeyyan kiyya kanaan sirreessi isa kanatti yaada gosa kanatti yaada gosa isaa yaadan kanatti yoo yaadan alla yaada duwwaa keessa jirtan ummata manaama akkanumatti manaamuun ta'ina ummata rabbiin ala deemuun ta'ina ummata gawwaan ta'ina ka ni argitanii dhugaan sitti jira misa ni argitanii bakka tana ni argitanii misa bakka dhugaan miti jira ummata jirtanii ni miti jira waan isin firraa dubbachuu dandeenyeen isin irraa dubbachuutti jira bar melal abaa osiote kabiya keessa jiru hoggans abaa ofii oboon garagara abaan hoggans dhaaba oboo waraana awwal qabatu miti kalaas hoggansi biyya keessa jiru filannoo godhuu hin dandeenye bahee jira osoo waa tokko qabu otoo ofitti amantummaa qabaate dura dhaabbateeti filannoo godha zeeroodha tol facaase tol facaase tol facaase mirgan qabu namni jaaramee mirgan qabu bakka takkatti waa takkalle adda bilisummaa waraana qofa abdiin uummata Oromoo kan jaarmee qabu kan yaada tokkoon deemu isa kana qofa xiqqaatee guddate isa kanarraa kanaaf hundi hojii asidummaadhaati miidiyaa keessa asidummaa jira asidummaa rabbi milkeessu uummata dhabamsiisan malee hundi laal wantumaa hojii Oromoo nyaachuu
Jabu kanuma. Oromoo macaawachaa ijoollee godhanii Facebook irraa siyaasa Oromoodha. Hundi obboleessa kiyya dirree faranjii irra oofanii daawun. Jecha hiikkaan qabne Oromoo halkanii guyyaa. Hedduun gaddaa. Akka malee nan gaddaa. Obboleeyyan kiyya. Jaarmaya barbaachisa. Ammaas ta'e. Wanni biraatillee yoo hafe biyyas gubbaa jechuu kana miti kun jaaramaadhaan dandeessu. Kan amma faranjii lolaa jirtuuf siif jecha miti. Ummata maallaqa falee Tigiree caalaa Oromoon ta'ee jira. Wanni Tigireen Oromoo gootee'u obboleeyyan kiyya. Kana hunda dokumentii qabdu lammata alaabaa si ol qabdee oliin deddeemta. Dhugaan nama fayyisa. Oromootiif kabajamaa dhugaan nama fayyisa. Ofisa bina. Eenyumaa jecha ofisa bina. Yoo isin dhugaa rabbii ofirratti dabsitanii ofii xilaata fitti taatan osoo isin zallamaa jiranii keenya jettanii koon ofirratti isin ajjeesanii cunqurfamaa gartee warra isin dhukka isin irraa kaasuu jiru ofirratti dhiiftan mataa keessaniif xilaata mataa keessaniitiif. Angaruu eenyuma akka mataa dhuunfaa kiyyeetti waan hin taane fudhadhee dhukkuba kana hunda mataa kiyya baadhadhee sirriidha jee deemu. Ma Oromummaan allayyaan seenne. I'm British. An Ingilizii. Hai. Ona akkuma argitan kana. Otoo fitti amantummaa qabaatee jaarmaya qabaatee kaafaa'uun filannoo keessaan boo fitti amantummaa hin qabu jaarmaya hin qabu. Kanumaaf ba'e sababa godha mootummatti kijiba. Sababa waan mootummatti goonuu fi waan hin goone jira. Silaan si jabaa taanee baadha. Kalas. Otoo fitti amantummaa qabaatee dhabni dabalsummaa Oromoo deemeti. Filannoo sun godha jaaramaa miti diigamaadha. Jaaramaadha diigamaadha. Ofitti amantummaa salaa qabaatee filannoo godha. Akkuma abun sanfaadha kaa. Abun faan maali gonni isaaniidhaan jiranii maal? Maaliif filannoo godharre? Namaara waan taaniifi waan akkana dhaabii. Safaata akkana dhaabii. Allaal akka muuziqaatti illee Oromoo muuziqaa afaan Oromoon dhaggeeffatu akka Amaaraatti no. Rakkina Oromoo osoo hin ta'in aanatu hin hojjetinii. Shanyii kabajama Oromoo jecha jannu kana jechaan an qaceelfama sii kaayu kana hangan kaayinitti abadan hanga jaarmeen hin jiraannetti rabbii keetitti iyyadhu. Kee kan jaaramin kanarra diina jaarame santu yoo loluu ni baatte irra bu'aazii qaba. Kan jaaramin jechamaa duutare maaf duuta. Du'a galata hin qabne. Mee akkanumatti ilmi namaa du'a. Akkanumatti du'a. Ilmi namaa akkanumatti jiraata.
Malleen gammatti Oromoodhaa ka guurame hoo eessa keessan? Oromoo takkatti nafne. Dhumarra daldala tiishartiidhaati godhan hiriira Oromoodhaa. Daldala tiishartiitii fi kophee fa'a alaabaa fa'a. Hiriirummaa wanni ba'amu daldala. Daldala tiishartiitii fi minaaman. Faarummaan kana caalanii jira. Kan hunda gaafa ranjiin hoggaas ilaale ati rakkoodhaaf baate uummata safaataa godhuus hin jira. Riilee miti. Asitti illee waraqaa jireenya biyya tanaa bitaaqaa sii kennuudhaaf jechoota nan si gaafadhu ulaagaalee tana si gaafata yoo ulaagaalee kana UN feetetti yoo ulaagaalee nan si himu kana guutuu baatti rejectedha. Mootummaa kanatti dhaqee seera mootummaa kana ni kabajamoo siin jaalaal faranjiin hoggaa waraqaa sii kennuu deemu ni kabajamoo ni tuffattaa siin jaa an seera isaa kabajeetiin seerri isaa na tuffate jechuu qabda malee an seera isaan beekuuti jinniin beeku jette seera isaan beeku jechuun seera Ameerikaan beeku jechuudha. Seera Ingiliziin beeku jechuudha. Seera isaan guuteetti seerri fi kabajee mirga guuteetti mirgi naan kabajamne jechuu dandeessa malee mirga dhiibdee mirga barsiisuu dandeessu. Down jettee must go jettee seera addunyaa keessatti dhageettiin qabdu. Mirga dhiibdee mirga dubbachaa jirta waan ta'eef. Akkaasawatti ofiif gooliif itti galchita waan ta'eef ummata kana keessa jaaramtanii down jettanii deemtanii downiin kan fayyade yoo jiraatte waariyoo keenya namatu 700 nyaatee isa tokkichaa kanaa dhageessite. Kalaas wanni biraan jiru. Nama 700 boollatti galchite wanni fayyadee jiru. Waariyoo tokkichaa fayyadee isa tokkichaa kanaa dhageessite. Down yookaan Oromoodhaaf faayidaa qabatte. Wanni si fayyadeef tokko as baasi. Guyyoo waariyoo tokkichaa fuute achi geessite. Kanada nama 700 immoo qabri geessite. Irreechaan kana boollatti dhuman. Jechi kun gaa diina Oromooti malee dawaa Oromooti miti. Masgoonis akkasuma. Ifa namaaf gala. Yoo inkira qabaate malee dhugaadha. Rakkoote achi dhaabbate himu. Ummata Tigreen yoo waan biraa dhabde harkaa fi harmarraa murtii. Ifiif siyaasaa tolfachuudhaaf. Har'a jaalatanii jibbanii addunyatti sagaleen isaanii dhagayame loluudhaafis mirga qabu. Ni ayyamaaf addunyaan deebanii irratti ba'u. Kun ka jaarmaa hin qabne. Jarmee wal gargaarsaa tokko hin qabu. Afooshaa sirrii tokko hin qabu. Biyya alaa keessattis biyya keessattis. Waan bar salphaa bar walitti yaamee barjaaru bar. Guruppii jabaa Facebookaan qabu. Calliseetu mayyaa. Miidiyaa gubbaa immoo Abiyyi akkana godhee mootummaan akkana godhe jechaa si himaa ooluun tun waa si fayyisuun jaamtu Oromootiyya. Teesseetu bakka teessee bakka dhawamuu kan ka'e gahu. Abiyyi akkana si godhu gaasin jaan saayikooloojii si dhawan akkanumatti awwaalamta. Ena dhawuusaa naa himtee akkanti firraa dhawuu naa himii maan janneeti. Abiyyi si dhawuusaatii miti bare. Dubbichi. Bilisiginnaa si dhawuusaatii miti dubbichi. Si himuudha miti. Si himuun daranaa isaa hojjese dhawuudha jedhama. Akka seera dubbiitii fi saayikooloojii haasawaatti seera dippiloomaasii addunyaa kanatti akka addunyaa kanatti si haasawaa. Akka Oromootti siif hin haasa'u akka Afrikaatti siif hin haasa'u. Akka addunyaatti siif haasawaa afaan addunyaadhaa. Ani akka addunyaatti nama nama. Afaan addunyaatti siif haasawaa. Eenyumaayyuu kam caalaa jechiin siin jiru kun kiliiriidha. Qulqulluudha. Barsi hime. Ka jalqaba akka dubbiin tun dhuftuuf dubbachaa turedha moo eega dubbiin tun dhufte booda iyyee fi guututu irra beekaadha. Ana ka jalqaba akka dubbiin tun Oromootti dhufte kasi himaa ture sanidha. Karra beekaadha. Malee isa eega dhufe booda iyyite ati hoogganaa kiyya jettu no. Atis hoogganaan keetis waliin wallaalaadha. Uummata Oromoodhaa fuutanii hallayyatti galchita waan ta'eef. Waa takka silaa beekaatee uummata Oromoo kanatti galchaa ifillee kana galchitanii maali? Maali beekumsa keessan? Baasias. Baas beekumsa isin qabdan. Nuti beekumsa Rabbii baafnee jirra bara. Beekumsa Rabbii nuti nuu beeka jenne. Rabbiitu beeka jennemi. Way dalagaa namni hoggaa ifi nuu beeka jiru boo. Way gawwaadha nuti. Way gawwaadha boo. Kan nuu beeka jiru. Rabbi osoo beekaan jiru nuu beekaadha jechuun awaamaa nuti.
beekumsa rabbii ni qabna haqa qabnaan falmannaan immoo natti amanna dubbii inshaallaa hin qabne inshaallaa namni jiin jannatan seenu ka je'e rabbal kariimii hajuji majuji to qollofame atis qollofame jira jechuudha inshaallaa yoon jiin akkanumatti deemta jaarmee tokko illee hin qabdu Jawaar dhuunfaasatti maal godha maali ifi wiidhaadhaa baasuu hin dandeenye Jawaaris jaarmee tokko illee hin qabu yoo beesu waa takka waan godhu hin qabu kanaaf shanyii kiyya kabajamaa Oromoo deebine waa'ee biyyaa haasa'uu kana osoo hin taane waa'ee isaa ni haasofna waa'ee bilchiginaa ni haasofna rakkoon qabu waa'een isaa rakkoon qabu wanni rakkoo qabaateef nuutu hin jaaraminiif rakkoo qabaate malee hangana jabaate malee jaarmee cimaa waa hundarratti yoon kaafaa hundaa jaarii